Ko Abdul Karim Bafit Anjirama. Asilala. Abdul Karim Bafit Anjirama. Dhalata isaati. Dhalata godina Jimmaa aanaa maannaa ganda haroo jedhamtu keessatti nadhe. Haa ta'u malee waa'ee aartii irratti kaafne yeroo ilaalu namni keenya namni biyya Jimmaa biyya musliimaa ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u maabbara sulaa qabaachuudhaan kan ka'e namni guddaa sheekiin namni guddaa wayii mana suuqii jala ta'anii iddoo dhaggeeffatanu Asilala. taphaa bitoo dhaggeeffatanu jedhan jechuudha gara rasuulaatti gaddiranii. Shurrubbeen hin qaarite daddaseen birraa dhufaaye garaa koo jabaa dhugaa. Isa alas asaan taphataa hordofaa kan waa'ee ijoollee durbaa ta'e booddeen isaa. Asumaan isaan immoo waa'ee mootii madiinaa jedhan gara mootii madiinaatti deebisan jechuudha. Salaamuun alaa nabiibi Mustafaa Laadii Labbaykaa Xahayaa Mubaarikaa jedhama. Gaafa dhalootaa muytaaba banamtee samaayin torba garroobee akka bokkaanibo. Iddoo isaan jennaata keessa maleekaan fidee garroobsa gammachuu mootii makaa. Salaamuun alaa nabiibi Mustafaa Laadii Labbaykaa Xahayaa Mubaarikaa. Maleekaan Jibriil gammadee fidee nuura orongaade diriirsee garaaf godaanibo. Yaa jamaala ijji lamman kulle anu argaa keen kajeele maaliif naa dhokaata kaanibo. Salaamuun alaa nabiibi Mustafaa Laadii Labbaykaa Xahayaa Mubaarikaa. Mee shirittisi adaraa yaa indaanko narraan buusin cillaanko adaraa rabbii jettisan. Ayyee salaatullah ilwaalaa ahibbatii gazaalaa biyya Jimmaa jedhaniifo. Salaatullah ilwaalaa ahibbatii gazaalaa biyya Jimmaa jedhaniifo. Nan ilaaliin fuulleetti andur fayyaa qulleetti akka namaa jedhaniifo. Halkan guddaa watteessaa baatirii kee bobeessaa kotta daraa itteefo. Yennaas keessa dhaamsi jirti saree waswaasiin kee keenyaa kan kee taatuuf na nyaattu kan nama taatu baasii kee kanaa nibo nibo ilaame yaa indaangoo nurran buusiin cillaangoo daraa rabbii inni na dhibenniifne isa dhokkee irra teenyee gaadaa jabbii. Ahibbatii gazaaluu si malee waan ilaalu ijji namaa qoraatti guntuta kee waraantii dhoksa daraa. Gaafa nama kutatee diggittiidhaan dahatee nama butaa eribo. Ani mucaa magaala isheetii wamtaan qabu kan keetii nan farramaa nibo. Irraan gadee gakkaataa maammadoo koo fakkaataa. Yaakoo biyya mataasaa utuun bulee garaasaa narraa cabaa. Narraa cabaa. Guddaa galatoomi. Ishii mati kan jettee midhaan daakaa namni sin jaallattu dhufee minda si ba'e jechuudha. Guddaa jiraa baanaa midhaan daakaa. Irraan gadee gakkaataa maammadoo koo fakkaataa yaakoo biyya mataasaa utuun bulee garaasaa narraa cabaa. Haali boo. Guddaa galatoomi. Ishee. Memee qophii kee kana aartii kee kana reediyoo faanaadhaan si dhiyaatee ture. Memee yaada akkamii namni sii kenne memee? Yaadni si dhufee maal fakkaata? Yaadni dhufee akkuma beekamu namni biyya keenya aadaa ofii dagatee jira. Laaffisee jechuudha. Kan beekus keessa jira. Kan deeggarus jechuudha. Inni kaanii gaannee hojii dhabaadha. Haasaan gabaan isaa mitiidha. Haasaan gabaan waan barbaade haasaa garuu namni qilii qabu yaada baruutti naa kenna jechuudha. Jabaadhu si wajjin jirra. Afchirumaa waan rakkatti nu gaafadhu. Si deeggarraa jabaadhu. Aadaan keenya mul'achuu qaba waa baay'eetu qabnu dhokfamnee jirra waan ta'eef gara fuulduraatti irratti hojjettee naan wal deeggarree wajjin hojjennee gara fuulduraatti waa guddaatti bahuu dandeenya akka biyya keenyatti waa guddaa yoo hojjetame immoo ifa bahee biyya keenya fuudhee bahuu danda'a jedhu namni baay'ee naa kaa'e jechuudha. Guddaa galatoomi. Ishee jabaadhu. Ishee.